Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Finfinnee News Network oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerra oduu waliin an sanyii abboomaatiim. Tibbana lola waraana bilisummaa Oromoo kibba lixa Oromiyaa godina Bunnoo Beddelleetti taasisaa jiruun rifaatuu hamaa keessa kan seene mootummaan PP yeroo ammaa waraana hedduu xiyyaaraan gara magaalaa Jimmaatti guuraa jiraachuun gabaafame. Akka maddeen Finfinnee News Network godina Jimmaarraa nuuf gabaasanitti fulbaana 9 bara 2022 mootummaan PP waraana xiyyaara 20 oliin godinichatti akka guuraa jiru ibsanii jiru. Guyyoota lamaan kana buufanni dirree xiyyaaraa kan magaalaa Jimmaa tajaajila waraanaa qofaaf akka taasifame maddeen kun dabaluun ifoomsaniiru. Amantaa dahoo godhachuun kanneen mana amantaa keessatti leenjii waraanaa kennaa turan to'atamuun gabaafame. Namoonni kunneen bulchiinsa magaalaa Bulbulaa keessatti iddoo amantii jechuun bakka qabatanii turanitti karaa seeraan alaa namoota walitti qabuun leenjii waraanaa kennaafii akka turan maddeen keenya gabaasaniiru. Karaa duudhaa fi barsiisa amantaa faallaa ta'een osoo leenjii meeshaalee waraanaa kennanii qabamuu gamtaan humna nageenyaa fi tika biyyoolessa Itoophiyaa hundeeffamee ibsee jira. Namoonni kunneen iddoowwan dahannoo 4 qopheeffachuun shaakallii waraanaaf itti fayyadamaa turuu gamtaan kun ibsee jira. Shakkamtoonni kunneen kanneen balleessaa balleessaniiru ittiin jedhaman mana hidhaa qopheessuun ittiin hidhaa turan akka maddeen keenya gabaasanitti. Namoonni maqaa amantiin socho'an kunneen gochaa faallaa amantii raawwachuu isaanii adda baasuu kan ibse qaamni nageenyaa kun akka lakkoofsa Itoophiyaa qaamee 4/2014tti opereeshinii geggeesseen meeshaalee kilaashii fakkaatu 4 rasaasa 368 waliin kaazinaa kilaashii 4 shugguxii 4 rasaasa 29 waliin fi meeshaa ittiin dahannoo boollaa qotan 4 waliin qabuu ibsee jira. Kana malees meeshaaleen elektirooniksii adda addaa kan humni badii kun itti fayyadamaa ture qabamuu ibsame. Maallaqi yuuroo 300 fi birriin 390 ta'us qabamuu maddeen ifoomsaniiru. Opereeshinii kanaan namoonni maqaa amantii jala dahachuun gocha shororkeessummaa raawwachuuf qophaa'aa turan 31 qabamuun gabaafameera. Uummata beelaan dararamaa jiru mootummaan PP gargaarsa waraanaaf jechuun hiraarsaa akka jiru odeessaaleen Oromiyaa godinoota adda addaarraa nu gahaa jiran ni mirkaneessu. Akka gabaasa maddeenitti kaabinoonni gandaa uummata beelaan hiraaree waan godhu dhabee jiru raayyaa ittisa biyyaaf gargaarsa fidaa jechuun dararaa akka jiran odeessaaleen nu gahaa jiran ni mirkaneessu. Bifuma kanaan Harargee Bahaa Gaara Mul'ataa Oona Baddannoo araddoota baadiyyaa hunda keessa maallaqa gargaarsa raayyaa ittisa biyyaaf jedhanii dirqamaan qarshii 300 uummatarraa guuraa akka jiran baruun danda'ameera. Keessumaa araddaa Hincinni keessatti rakkoon hamaan akka jiru maddeen ifoomsanii jiru. Uummanni sababa gogiinsaatiin araddaalee kanneen akka odaa bishaanii, hara dannabaa fi burqaa badhaasoo irraa buqqaan deeggarsa uummata araddaa Hincinniitiin lubbuu isaanii du'a irraa oolfataa akka jiran odeessi kun dabaluun ifoomseera. Uummata tola ooltummaa irra jiru kana milishaan bilxiginnaa araddaa Hincinni gargaarsa waraanaaf fidaa jedhanii akka malee reebaa akka jiran kan ibsan maddeen nama maallaqa hin qabne loon duraa fuudhaa kan loon hin qabne ammoo tumaa hidhaatti darbaa akka jiran ibsameera. Awwal Ismaa'il, Jamaalee Abbaas, Caalaa Bakaree kanneen hidhaman keessatti argaman. Maanguddoo waggaa 75 Mahammad Alii fi barsiisaa Amaddiinaa kanneen loon duraa fudhataman keessaa isaan muraasa. Namoonni erga Madiinaa fudhatanii gochaa badaa kanaa uummata beela'ee rakkataa jiru irratti raawwatan Sufiyaan Aliyyi, Muraad Abdallaa, Abdurrahmaan Adam, Muummee fi Idriisoo Huseen kan jedhaman ta'uu odeessi arganne ni hubachiisa. Rakkoo nageenyaan wal qabatee godinoota Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Lixaa irraa namootni 155,000 ol buqqa'uu tokkummaa mootummootaatti dhaabbanni namoomaa UNOCHA'n beeksise. Dhaabbanni tokkummaa mootummootaatti qindeessaa dhimmoota namoomaa UNOCHA'n ibsa haarawaa fulbaana 6 bara 2022 baaseen
Oromiyaa godinoota Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Lixaa irraa rakkoo nageenyaa irraa lammiileen 100,000 fi 55,000 ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'uu fi Horroo Guduruutti ammoo buufataaleen fayyaa 13 saamamuu ibsee jira. Akka gabaasa UNOCHA'tti rakkoo nageenyaa jiruun godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa namoonni 54,000 yeroo buqqaan godina Wallaggaa Lixaa irraa ammoo namoonni 100,000 fi 1,000 ol ta'an buqqa'uu addeesse. Waliigalatti akka gabaasa dhaabbata kanaatti kanneen qe'ee isaanii irraa buqqaan 100,000 fi 55,000 olidha. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa qofa irraa buufataaleen fayyaa 13 saamamuu kan ibse OCHA'n yeroo jeequmsi uumametti ammoo buufataaleen fayyaa 28 fi ambulaansiileen 5 gubachuu addeesse. Sababa nageenyii fi tajaajilli ambulaansii hin jirreef waggaa kana keessa du'a haadholii 20 fi duuti daa'imman reefuu dhalatanii 64 mudachuu gabaasee jira. Lixa Oromiyaatti bakkeewwan dhaqqabuuf rakkisaa ta'an tajaajilli namoomaa dhaqqabsiisuuf yaaliin godhamu sababa rakkoo nageenyaatiin magaalaa Najjoo bira darbee deemuu akka hin danda'in dhaabbanni kun ifa godha. Walumaa galatti haalli hojii gargaarsa namoomaa dhiha Oromiyaatti qormaata keessa kan jiru yoo ta'u, hagayya keessa godinoota Baha, Lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti rakkoon nageenyaa itti fufee jiraachuu gabaafameera. Maddi Addis Istaandardiidha. Xumura irratti gabaasaalee oolmaa waraana bilisummaa Oromoo haga muraasa gama keessaniin geenya. Irree fi gaachinni saba Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti falmaa jajjabaa geggeessaa akka jiru maddeen gabaasuu irratti argamu. Haaluma kanaan fulbaana 11/2022 waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Ona Jibaat gandoota akka Kuyyuu fi Areeree keessatti lola waraana PP waliin taasisaa akka oolee fi injifannoo boonsaa galmeessuutu gabaafame. Bifuma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa onoota hedduu keessatti lola geggeessaa akka oolee fi lola kanaanis milkaa'uu ibsee jira. Fakkeenyaaf lola Gimbii naannoo Laga Gabaatti geggeesseen diinota qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta'an qacaramtoota PP oliif gadi gugsii facaasuutu ibsame. Gara giddugalaatti hoggaa deebinu gootichi Abdii Sabaa waraanni bilisummaa Oromoo kibba lixa Shaggar Ona Ammayyaa keessatti haleellaa waraana PP kallattii 5 waraana bilisummaa Oromoo irratti bantee turte. Gootichi Abdii Sabaa waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa ajaa'ibaan of irraa ittisee hedduu ishee du'aan adabuu fi kanneen 10 ol ta'an ammoo booji'uu gabaafamee jira. Fulbaana 9/2022 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bakka adda addaatti lola taasiseen onoota 2 godina Wallaggaa Bahaatti kan argamtu Ona Guttoo Giddaa, magaalaa Ukkee kan magaalaa guddoo godinichaa, magaalaa Naqamteerraa kiiloomeetira 35 fagaattuu fi godina Buunoo Beddelleetti kan argamtu Ona Daboo Haannaa to'annaa isaa jala oolchuun gabaafamee jira. Magaalaa Beddelleetti baankii dabalatee tajaajilli waajjiraalee mootummaa fi miti mootummaa guyyoota 2 darban cufaa akka oolanidha maddeen kan gabaasan. Sababa waraana bilisummaa Oromootu naannoo weerare jedhuun gabaan hin dhaabbanne, suuqiiwwan hedduun cufaadha, geejjibni hin jiru, uummataan akka gadi hin baane jedhanii manatti ugguranii jiru jedhu maddeen Finfinnee News Network kibba lixa Oromiyaarraa. Egaan hordoftoota keenya oduun keenya har'aa kanuma qophii keenyaafan hordofaa.